Ustaz ibsa gize fuudhan kan soda deficit after. Wani nyaatu jirtan. Soogota isinitti fakkaata. Mucaan waa meeqa feegaa jiru? Maal nyaatti? Ustaz ibsa Hasan fuudhaniiru warri nafuudhaa jettanii. Kun subaaf dubbatamaa jira. Kanaafuu deebii qabda. Akkamiin isaa ta'a? Akkam akkaan ta'uu feeta? Akkaan dhuufuu ta'uu feetammoo? Akkaan arrabsuu feetammoo? Dhuruudha. Icciitti qabboo baay'eetu jira. Ustaz ibsa irratti wantoonni baay'eedha haasa'aa jiru. Atitti fit no sorry. Yoo dhaabni kun beelan dhiistu maal jechuudha? Maal jechuudha? Dhuruudha. Addunyaa kanarra gizeen jiraadhu keessatti waa lama baay'ee na tamacha. Tokkoffaan gizeen shiroonya. Lammaffaa garuu gizeen fuula keessan gizee hunda dhufee argu. Namni jaalatamoo kabajamoo jedhamaa jirta taanaan gannazamaa jirta waa lamuudhaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barrammaa wal dhiisaan jirru. Jarri biyya alaa jiraatan. Ani isiniif jedhee waa meeqa muuziqaan isiniif beetu jira qoy. Isiniif jedheetu waa meeqa hojjetaa jiru. Alaabaa mataa keessanii godhattanii. Nuti ijoolleen Suudi Arabiyaa keessa jirru alaabaa qobaatti qabnaa jechuudha. Nuun caqacattanu sichi wanti isin muka hojjetti nu keessa hin jiru. Maqaan alaabaa keenyaa Moroonoodha. Moroonoo jiru haala sichi. Wallaahi. No sababa biraati jechuudha. Moroo inni walakkaa dhiiga sana muka walitti kaaturre. Inni kaan taarifa gadda jechuudha. Giroo dhagaa. Mukkinatti kaamurra baannee waan taana malee gurbaa keessa dhaabannee ol qabnee mul'isaarra kaa addunyaatti. Muka nutti keessi yommuu. Diimaan gurraachi nafi gurraachi diimaa fi adiin nafi alaabaa namni meeqatti wareegamee nu biraan ga'e akkamitti hafuu danda'a? Jechuun maal isinti balleessin? Dhugaa rabbicha wanti isinti balleessin yoo jiraate afootu nu jedha. Nuti hin barbaanna dhugaa rabbicha. Qal'ina kanaan maan jiru? Ani koo jaalala keessanii jedhee muuziqaan fidee tokko. Waaqni waa dhagaalee raawwata malee akkanatti ni zoon ni beeki waaqa jirma gogarratti gidduu jisiisu jedhee tan jabaadde abdii godhaadde boruuf yaade malee jireenyi biyyoorma mogolee na buuste na buutetti kalee hin dandeenye yaabbeen hin dadhabee harmee jiruun na tulfaatte jireenyi biyyoorma fuula na dhorkaatte dugda ishii laafaatte jireenyi biyyoorma isatti jiraatiif loomida hadhaawa isan beekneef gaaru burtukaana taa'e ittiin midhaawa takka qorraan googeen akka cabbii taa'een aduun immoo baqaa akka dhiiseen deemneef kaayyoon nan gadhiisu yezabbaa kun dhaqaa walii koo wallaaleen halkan guyyaan boo'a guyyaan natti dhiite oromiyaa jiitu dachee magariitu si dhabuun na miite walii koo wallaaleen halkan guyyaa boo'a guyyaan natti dhiite Oromia jitu dachee magariitu si dhabuun na miite Oromia jitu dachee magariitu si dhabuun na miite. Oromiyaa akka kana sirbameef namoota biyya alaatti cinqamaa jiranuuf kana kanaatti sirbameef ituma naan biyya keessaa hin baaneefu simmeetichi nuuf gara dhuga simmeetichi barichi nuuf gara. Garuu isin alaabaa mataa keessanii godhattanii birriinis jira jedhaniyyuu. عليكم ورحمة الله وبركاته. مرني أدو قبر لكنن رومينا قرب لكنن. أفهم في؟ جقبر لكنن منا كلا جقرب لكنن ورقرا مرني أدو قرب لكنن. أفهم كوري زافورة أفهم جرا كوري عرفورة تميكون. أفهم جرا كوري عرف ميمي. كش كر كل قصص كم وخيتس عرقدا altar karbar kırkada agar karbar altar karda markar karbar adrede abigerete şoturgan adrene Kaptı. Kıs basa. Küse görsetті. Küsеге неше küse көрсетті. Otur gülge karab gülündü. Güldür gülge kongan aralar gülündü. Dop tep döptü. Afaan Moroonoo asirraa fudhatame jedhanii afaan Veetinaam irraa nuuf fidanii jiru. Jarri Veetinaamaa kanatti dubbatu kan jiru gaaffii biraati. Haa ta'u malee afaan Moroonoo keenyaati kun afaan ijoollee biyya alaa jirtu Har'a Oromoo irraa foktokteen wal isin barsiisa. Qaam Moroonoo jedhu moggaafatanii Oromoo irraa foktokte alaabaa mataa isaanii hundeeffatanii akka as na biratti argitan kanaan alaabaan isaanii tana maqaan isaanii Oromoo irraa Moroonoo ta'e jira. Kana jechuun Oromoo irraa fottoqanii jechuudha. Wanta kana akka salphatti ilaaluu dandeessan. Garuu wanti kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Akkasuma
haala Oromoon keessa jiruu fi waan Oromoon wal godhaa jiru wal qabatee ergaa guddaa of keessaa qaba. Maqaan isaanii Moroonoo jedhama. Bakka sarchii isinitti deema Moroonoo jedha sarchii godhaa ilaala. Biyyi keenya dhiiga baay'eetutti wareegame. Haceetti onneetutti dhoofame. Ijoolleessa biyyiirraa mataatu irraa facaafame. Namootiin hin beekne namootiin baay'een lubbuun kan irraa ba'e. Biyyi kun biyya dhiigaa akkasiin taate raanfachuun qabdan qalliidhumaaf illee taanaan wanta akkasii kun barbaachisaa miti. Kanaan dura gurbaan keenya tokko ministeerri irratti haati isaa gizee siin duutu haadha dhiisee deemee fatanaa fattanamee ture. Ammas immoo kutaa 12ffaa irratti wanti kun ammas nu qunnamee jira. የአባቱን አስከሬን ቤት አስቀምጦ የአባቱን ቃል ለማክበር የ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ፈተና ለመፈተን ከቀብር በፊት ለፈተና የተቀመጠው ልጅ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ተማሪ መለሰ ወርቁ ይባላል። ተወልዶ ያደገው በሲዳማ ክልል ማዕከላዊ ሲዳማ ዞን ሻፋ ወረዳ ትምህርቱንም የተከታተለው ቡርሳ ወረዳ ቡርሳ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ልጁ 12ኛ ክፍል ሀገራዊ ፈተና በመፈተን ላይ ይገኛል። ሆኖም የአባቱን ቀብር ዛሬ ቢሆንም የአባቱን ቃል አክብሮ አስከሬኑን ቤት አስቀምጦ ለቅሶ ከፈተና በኋላ ለመድረስ ወስኖ ፈተና ላይ ተቀምጧል። ለዚህ ልጅ እንግዲህ ፈጣሪ መጽናናቱን እንዲሰጠው እንመኛለን። እናንተ ደግሞ መልካም እድል ኮሜንት ላይ ተመኙለት። ያከሲ ወንት ኩንተሪ እንዲቴ ሞጀተኒ ጀረ ሙዲ ቀባጅ ዲሳ wanti kun numbaas dhugaa rabbi wanta kana yaadaa jirtan jedhis haafu aatu malee Moroonoo yookaan biyya ammanuuf haaraa nu baasan keessatti namoota jara laallee turre. Oli laallaan samiidha samiinni fagaata gadi laallaan dacheedha dacheenni jabaata. Akka kanaatti jannatan galtu sanitti fakkaataa jedhamti hin jiru. Jannaan akkanaatti hin galamu. ዲራ ሞዶር በኩን ወሮታ እንግዲህ አሁን እኔ አንተን ሳይ የሴት መልክ ነው ያለህና ብዙ ሰዎች ሴት ይሆን እንዴ ምናምን ይላሉ። በተለይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባለው ነገር የሰዎችን መልክ ድምጽ ምናምን ይቀያይራልና አንተ ደግሞ ወንድ ነህ እና መንገድ ላይ ሲያዩ ሰዎች እንዴት ነው እንደዚህ ነው የሚያዩ ድምጽን ከመስማታቸው በፊት? ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሰዎች ያለህን ነገር አይተው አይደለ ይሄ ልጅ ወንድ ነው ሴት ነው የሚል ነገር የሚያሳድሩት እና እንግዲህ ሰዎች ሲያዩኝ እንግዲህ ተክለቁመን ይሄን እንደምታየው የሴት ነው ያለኝና ወንድ መሆኔን የሚያምኑ ሰዎች የሉም። አይገጥሙኝም። ብዙ ጊዜ የሚከራከሩ ሰዎች ይበዛሉ። እኔ ራሱ በቃ እስካገኘህ ድረስ ወንድ አልመሰልከኝም ነበርና ይሄ ነገር ግን ወደፊት እንደው ትዳር ያሳጣም ሴቶች ሴት መስላቸው ላይቀርቡ ይችላሉ። እንግዲህ ሊያጋጥም ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ግን እንዳቀባበሉ ይመስለኛል ያው አንዳንዴ ተፈጥሮ የምሰጠ የተለያዩ ነገሮች አሉና በዛው ውስጥ ነው ሰዎች ራሳቸውን የሚያዳብሩት ብዬ አስባለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። በድጋሜ ስምህ ደግሞ ሌላው አንድ ወደ ሴትነት የሚመጣ ነው። መዓዛ ገብረ ሕይወት ዲራ ሞዶር መቃን መዓዛዳ fuulakku masallalta no fuula durbaati an dhiiroof hin jedhee sagaleen sammuu sagalee dhiiraati baraara nagaraan deemaa jiru beeknu barri kun waan dunqu keessaa waa tokkotu jira horta ana kanaatti qalladullee hin barbaadu mana amantaa tokko alaabaa Oromiyaatiin godhaniiru. Qamadii gulaamu gaaddisa saanooraa ngoosii fayyaddaa booraawu. Wanti kun mana amantaa miti jedhanii jarri haasa'anus namoota baay'eetu jiru. Angaruu mana amantaa natti fakkaatee ture. Isinitti maal fakkaate? Sheekotiin baay'ee ni du'u. Sagalee taaneef hin beeknu namni tokko amantii kamirraa yoo du'e sagalee gisee baay'ee taanaa fi ammas immoo wanti kun yeroo baay'ee Amaaraa keessatti wanta kanaa kun ni mudata. Sheekonni baay'ee ni du'u. Maaf akka jarri du'an garuu hin beeknu. ይሁ መገደላቸው ተሰማ። በአማራ ክልል የባቲ ወረዳ የሃይማኖት አባትና ታዋቂ ሀገር ሽማግሌ የነበሩት ሼህ ያህያ ኢማም በታጣቂዎች መገደላቸው ተሰምቷል። ሼህ ያህያ ኢማም ማህበረሰቡን በፍቅር በእርቅና በመቻቻል በማገልገል የተጣሉትን በማስታረቅና ወጣቶችን በመልካም ስነ ምግባር በመምራት የሚታወቁ ትልቅ የሰላም አባት እንደነበሩ ተነግሯል። በእኚህ አባት ላይ የተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ በርካቶችን አሳዝኗል። Wanti kun waan akka qalliitti ilaalamu miti. Yeroo baay'ee abbootii amantaa ajjeesaa jiru. Abbootii amantaa immoo namoota kaan namoota 1,200 ajjeesuu wayya malee abbootii amantaa tokko ajjeesuu wayyu jedhama. Akka barreeffamaatti wanti nu akka sanaatti barannees guddanni jirra. Namooti waa beekaanu tokko ajjeesuu mannaa namooti bira namooti baay'ee ajjeesuu wayya jedhama. Adaraa Rabbi
አደራ ረቢን ሱራዳ የረከነ ጉተም ባይሳች ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ በሉት ባረከላ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ በሏት ባረከላ ያለም ያርግላችሁ የደስታ የተድላ ቤቱን ፍቅር ይምላ አቶ መሌ ኡስታዝ ኢብሳን እርጊ ፉዳኒም ቦዳሞ ነሞቲኔ ራክራሺ ቀበኑ ኤርገሲ ነሞቲኔ ሳምባዬ ጃለተኑ ተኮ ጀሩ ቱራኒ ጀሪ ማል ጀዳኒ ዴቢያ ከሚከነን ወንኛ ሱጁልቱን ሶ ጉድ ስንት ፈካትን ለኳን ሱኮራ ስንት ፈካትን تلجي وخان بردو وخان مو برفا ني اوغونو برا برفا انا كان يادال او مي كارو جرا او ودي باب سدي تمر جرا افرتبي شجچون افاري አፋሪ ነው ቢክተኒ አፍርተ ሚሽን ጀሱና ከኢትዮጵያቲ አፋሪ ይባስ እንደተመቹ አንም ቢሆን እንደዚህ ሙጫ እንኳን አከስታ አጅርቱ ፊ አከመሰን ቢክተኑ ዋምበራቲ ፊ መሌ ኦ ኢነ ከናፊ ሚቲ አቶ መሌሞ ነምኒ ተኮ ማፋኑ ማባሳኒቲ ማጅሩ ኡስታዝ ኢብሳ ሐሰን ፉዳኒሩ ወሪ ነፉዳ ጀተኒ ኢቃቢ ኢጃቢ ሰዲ ወልረቲ ደረብደኒ harka of dhoskitanii miila of dhoskitanii bornaa barreessaa borgaa fi fuudhaana gaafata jettanii lubbuu keessan cinqaa turtan ol galeera yoo akka shari'aa ta'e sadii tafaa fi warra sadii sana keessa immoo dhabamtanu abbaan carraa karoora keessan isa gaafa dura irra jirtanu jammara amma jammara ijaabii keessanis iqaabii keessanis lafa ka'aati warri nafuudha jettanu infuudhe inuma fuudhe entinin jedhen fuudhe akkasera namoonni menshini godhanii kaamucaa keenyatti waan haasa'u fakkaatu isitti haasa'aa jiru isin garuu deebii kanaafis deebii kenniteetti. Akeekkachiisa waliigalaa kan uummata Oromoo tiiktaakii fi feesbuuk irra jirtan ibsaan fuudhettanii maqaa kiyya menshini hin godhina ibsaa yoo fuudhe akkamiin isaa ta'a akkam akkaan ta'u feeta. Akan uhu feeta mo akan arab su feeta mo akan hiciti na fi saji duju babba su feetan by the way ani mira ke sam nagal chundandu ibsam fudus sigale hiresa ge fude ani ibsa khaleeru nin hiru majawsan jeetin ture khalen arratin debu namni wan rahuta debu nama akh je hanchu fasa fude lafa godhe arraabee fi namni waan dhiisee deebi'e tokko ani nugusa intala nugusaati abbaa fedhen caala ibsaan amma yoo na kadhatee uneeru mo'an by the way iccitiin abisa durkiyosni gabbaasanii ajaa'ibdanii ibsaan akkanuma tokkotti sheeka normaal eenyullee hin ceelu. Daa'ii sheekni gizee kana arrafamus dhaga'uun barbaannu wanta kanaasuma irratti dhaabnu sheekni arrafamuun qabanu namni kamiin yoo ta'e iccitii jarri isin wajjin haasa'uu ni danda'u jarris nama gatii ta'e jenna iccitii isin baastan osoo hin jiru haa ta'u malee sheekni arrafamuu jaraan barbaannu abbootiin amantii kamiin arrafamuu jaraan barbaannu siifis rabbi jirama yookiin immoo. ስንት ሺህ 41 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ነው። 41 ዋው ይሄን ሰዓት በቅርበት አውቀዋለሁ። በጣም የሚያምር ሰዓት ነው። እኔ ገንዘቡ ያንሰዋል ብዬ ነው ማስበው። ቱ ቺፕ የተጠራው ገንዘብ 40 ሚሊዮን ኢትዮጵያን ብር ወደ ዶላር ስንቀይረው የተሰባው $250,000 ነውና ወደ ድርሃም ደግሞ የተሰባው 820,000 ድርሃም አካባቢ ነው። this is too cheap for the watch watch ብቻ አይደለም ባይዘዋይ ቅርስ ነው አውቀዋለሁ። እጅ ያሳምራል። በጣም ለግዠሪ የሆነ ሰዓት ነውና እኔ በእንደዚህ በርካሽ ዋጋ ከሸጣችሁት ከስራችሁ ወደ ሀገር ቤት እንዳትመለሱ ነው ስጋቴ። ስለዚህ ትንሽ ፕራይሱን ከፍ ቢድ እናንተን ተጨማለቅጡኝ
انت በሳባስቱ አንድ ሲንግል ሰዓት 41 የኢትዮጵያ በጀት እኮ ነው የኔ ጌታ የ10 ምናምኑ በጀት አንድ ላይ 41 ሚሊዮን ብር ይላል የሀገሪቱ በጀት እኮ ነው ወንድም ምንድነው የምትሉን ማ እንጫ ታው ታኤው በአማርኛ ነው የተወራው ለኢትዮጵያኖች ነው በአረብኛ ብትወሩ ለአረብ ነው እንላለን በእንግሊዝኛ ቢወራ ለፍረንጅ ነው እንላለን ይሄ ለኛ ነው የተወራው ለኢትዮጵያኖች ንቀት ይደኩን ታው ግን ታው ኤው ካለቀስን ከጸለይን ይረገፍቱ ሁላችሁም ትረግፋላችሁ ጆሮ መቀለጃ ነው እንደ መስሚያ ነው እንጂ ምን ነው ድሆች እንጂ መቀለጆች ምን እንደ እናገ ታው 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 ወይ አንዱን ሰዓት ላኩልኝ እሺ ቀነጽ የሚለውን እንኳን እሻጣዋለሁ ከዛ ወንተ ከነኳን ዩቢት እንቱ ነው ማታው ማለት ጊዜን ወዱ ጎዱ ኪሰት ለፈካይታችሁ ተራን ፈደ እንዴል ዋን ብርቂ ሜት ይጎ ኖሮታ ዋን ወመንከኝ ማፎነ ከና ብርቂ ጎደ ቆይ በቃ ቢታ ማይንድ ብሪ ፍሮተን ይዱቱ 41 ሚሊዮን ማልቀብድ ኡዲ ጆሌ ጂማ ሐመቴን አርጊኒ ኡዲ ጆሌ ጂማ ከምቲካ ወረካ ወንራደተ ሙጫቲን ተኮ ጅሪ ዳጋዳ ካቲ ኡዲ ጆሌ ጂማ ሐመቴን አርጊኒ ጀቴ ዳጋዳ ካ ሰዶቆ ጀዳን እንጅሩ ሰት ከነቲ ዳካ እሲራ ፉዴቹማን ሞሰካሊ ሞራ ያባ መጫት ድጉቴ ኡዲ ጆሌ ጂማ ሰ ራየን ለገ ኪሳቀም ቀባይ የሮ እንደነሞንለ የሮ ሰነጣ ከምት ስርበላታ ዳሎን ያማውና ዳሎ ተቃራ ያቴና እንቃና አኒ ለበረ ጪሰኒ አከሚን ኒሰኒ ሜ ሙዲ ጆሌ ጅማ ላሉን ቀባር ዱጋራ ቢጅማናስ ከሰ ጅርቱ ሚቲ ጆሌን ጅማስ ከሰ ጅርቱ ሚቲ ሜ ሙዲ ከሰ ለማለ ተቀባይ ማንተ ነው ሶግኒ ሜ ዋቲ ፉርደቴ ተስሉ ባየ ፉርደቴ ሱሩሪ ራኢሪዋን ኢራት ወጀታት ሞካን ወጀት biyya keessan yoo makkan dhufe ilaaluun beeku baay'ee biyya jimmaa kan jaallatan jira dhugaa rabbi fageenyaan na dhoowwe malee innofna አጨናቦት ለናት እሺ ቆያኔ ጆሌ ኬኛ ወጅን ቀለዱን ታንጅሩ ዱጋ ረብጭ ቀልዲዳ ጀተን ዮኮ ብሊዳ መታጀር አረኩተኒ ቦሪስን ትደለን ማፍደለን ተ ቀልዲዳ ጀደን ኮ ብሊዳ መታከ ፈነከቲ ቀልዲዳፍ ማፍደለን ደውን ቀልዲዳ ጀደ ገጀራ ሞርመ ከርኩቲ ማፍ ነትደለን ቀልዲን ቤክተኑስን ረጆሌ ድባው ጀራ ካለ ቀለደ ነው ቶዲስታኒ ሰኒ ወይ ቦር እሰን ትደብኝ ድፎ አቲቲፊት ኖ አይ ሶሪ ከም ተይዘ ድቢ አቲኤ ገሊ አናቱ ጥምራ እኔ ማራዳ አንተ ማራዳ እሺ አጋም ደዛሩቢያ አፋን ኦሮሞ ከተቆጣጤ በቃ ጀልቀቢ ተበል አቲ እንጥሙርታ ጥሙሪያት ረኮን እንጂ ጀልቀቢ ጥሙር ቢራ በሪኮቶ ወጅን ተበና ባለ በከኒሳ ወጅን ቦራፈና ወይ ኩኖ ማፉል ምን ነገውታለ አከንሲ ከን አከን ጀት ብረዱ አከንሲ ገነ ብረዱ ወላሂ ወቢላሂ አፋን ኦሮሞ አከተኮታቲ አፋን ኦሮሞ ስመት ጋራ አፋን ኬኝቲ ዋተኩ በሊሰምሪ አፋን ኦሮሞ ጀተበሊ ቡና ለስሪት ደንፊሱን ቤክቱ ጀዳኒ ኩኑ ዋሳጁ ዮዳ ቡዲ ቁምቤ እንዲስቱ ማለቹ ማለቹ ለብሳ
تعالى ما إنما رتي بلبلة والله ما أنا خنا بلبلان سينتيتم بيت ما درجة إنما صداتي كمني بلبلان ما أنا سينتي ما لي كم تكني تري ما بقولوا وانا إذا تيجي أنا بدوني يسافي ديانته في دسامر رابوسي ما ده تيجي أرنا ما كان خبرات أبغيتي هادو كيستا كذا كني كوستا ما تعرف ما كوسا ما وني يو ندن جلستو afaan oromoodha miti ammas kan balleesse رمي ببتينا afaan oromootu balleesse ammas بوليس كمان أبدو ولا كاي هنا كيسنا ذا هو قلنا كاي فولي كنا يقولوا إبسا بلبلا أنا بقول ما هي سافوتينو بقول ما هي سافو رزيني لنا قلتو أرنا لا فابي دارونا جواب كاي كبرادا بيوكين كاي به كاي بيكس كباي ما أنا ولا نمرة مسافر ناقص ناقص ده بلبلا هو كان ما جلت الدرب تساعد كاي هاي هاي إبسا كوساني كوسابر تلالي هاي يعني دابا كبرا رقم بلبلا نسكي سالفتي Hai amma maamaa kinnaa azansiisaa jirti. Dhugaa nama fuulduratti gisee sin akkas jettan ni yaaddanitu warra keessan gisee namni keessummaan dhufetu qabaatanii rakkoon qabu shaa ta'u innillee haa ta'udha innillee garuu immoo nama fuulduratti gisee akka kana taasoo. Nargitu har'a eessaa bidire lafaa bidee moo samii maal jechuudha balbala waliin gura namarratti ibsamaan ta'eef nan duraa jirta suuta jee yoon taane kabiraatu dhaabamaan loltu duuba loluun qabdu. Kai yookiin dhaabin yoo meelliis yookiin dhiiqi keessa isaa awwala naali dhaabuun duratti buna. Ibsa akkam dubbataa jirtasa? Maal dubbadhe dhugaa siin jedhaa balbala waliin buna roobaas ta'a yookiin laali ijaan awwala osoo laaliin buna callisanii ittiin qicanii. Kamni dhiifamashi? Geessa akka takkanii uumamaa wanta akkanaa ni beektaa namni gisee hunda sirrii ta'u garuu akkanatti dubbachuu qabdu ture hayyee haa ta'u. Hai kabra daw. Hai re. Wanti daw. Disi yo. Lima mana? Gabari. Akan kesi rasin ni dah. Amna kita katu berlama kita kini. Terkini dia punya. Sudah berbela lagi tiang ke sapu yang berbela. Kau bang tu mana hui? Legadileen baa midhaa lagu barbaada Joo mucaa keessa imimmaan guuteera. Mucaa ija keessa imimmaan guuteera. Maal kudhaa kabiraan dhabdu? Bakka kanumaa wanta barii kana darbeetti kabiraa dinna maal godha waan balbalaa keessa seena diinee. Hidhaabiin hin jenne amma. Yoo ni jedhe kalbaan waraa guutii ni dhimma bakka kabira dhabi kai. Bakka gabbaati dhugaamu bunni irra sirriin joorifamu. Gisee hundan mandhaabaan jiru. Kai mee bro kai baane bro alhamdulillah. Waa guutaa karamni dubbisuun barbaadanaa geessa akka dhiifamu. Kattaa mis dubbisuun fedheeti. Gista karamni. Na eegi karamni. Wanti shaayii labani siidhaabu. Laara koo midhaale. Maali? Maal taatee akkasii namarra lolta ibsaa? Maali ati waan keessa dhiibu wal. Wallaahi wabillahi dhiqeetiin jira. Aslan mana kana balbala. Balbala aslan osoo argitellee harkatti qabachuu qabdi malee namarratti akkamitti akkas naan jirti ibsaa rabbii khaalifas du'abdi. Omchaalee keessa jiraachuu mala maal? Maal jira inshaallah. Maal jechuun sun awwala dhiqe. Yoon been dhiisi yookiin dhiqeeti kasaa keessa akkasii godhu. Yoon taane dhiisi. Buna duuda jettee namoota takkaa nama ta'u.
Ibsa maal jechuu barbaadin ana ammoo. Al tokko rakkinni jiraachuun ni mala isiinis nama gatii taatee jennan addii kana namarra taasa'u qabda jedhee nama no ibsa. Namoonni bora warra yookaan abbaa manaa taatan adaraa rabbi sagalee keessan orma kan dhageenye maatiin illee akka hin dhageenye xorii galee miti sagantaa raaf qabu kan fakka sagantaa birata moolti reemnuti meme.